Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himaa kan isinitti himu Ansooniyaa Muhammad. Boordiin hojii raawwachiiftuu dhaabbata maallaqa addunyaa IMF Itoophiyaaf dhiyeessii liqii doolaara biiliyoona 3.4 raggaasisee jira. Dhaabbatichi akka beeksisetti ajandaa fooyya'insa diinagdee mootummaa taasisee raawwachiisuuf tajaajila dhiyeessii liqii waggoota 4 dheerate raggaasisee jira. Haaluma kanaan boordiin raawwachiisaa dhaabbatichaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 1tti dhiyaatu ammuma akka gadi lakkifamu kan taasisu ta'uu eeramee jira. Dhiyeessiin tajaajila liqaa waggoota 4 dheerate kunis sagantaan diinagdee mootummaa sochii damee dhuunfaa kan dadammaqsu paakeejii imaammataa hunda galeessa akkasumas guddina hirmaachisaa fiduuf jecha diinagdee banaa taasisuuf kan kaayyeeffate ta'uu eeramee jira. Maatiiwwan fooyya'insichaaf saaxilamoo ta'an irratti dhiibbaa jiraatu salphisuuf seeftineettiiwwan hawaasummaa cimsuun dhimma murteessaa sagantaa fooyya'insa mootummaa keessaa tokko ta'uu eeramee jira. Itoophiyaan qajeelfama bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa haaraa raggaasiftee jirti. Bal'ina oduu kanaa akka itti aanutti isinitti himna. Mootummaan Itoophiyaa imaammata maayikiroo ikoonoomii fooyyessuu adoolessa 28/2024 ifa godheera. Imaammanni ijoo baankiin biyyaalessa Itoophiyaa baase kanneen muraasa haa ilaallu. Walbuusuu fi hanqina sharafa alaa tasgabbeessuuf gara sharafa alaa gabaan murtaa'eetti ce'uun, hammattoo imaammataa maallaqaa ammayyeessuun qaala'insa gatii ittisuu, maddeen faayinaansii biyya keessaa walitti qabuun baasiiwwan mootummaaf dursa kennan baasuu, liqeessitoota alaa waliin waliigalteewwan idaa irra deebiin ilaaluu raawwachuu dabalatee itti fufiinsaan kafaltii idaa deebisuu, saaxilamummaa faayinaansii gooroo hir'isuuf mootummaan dandeettii maallaqa intarpiraayizotaa cimsuufaan imaammatoota ijoo baankii biyyaalessa Itoophiyaati. Sagantichi dhiyeessii maallaqa dabalataa dhaabbilee tumsitoota saffisiisuu akkasumas adeemsarraa kan jiru idaa irra deebiin ilaaluu haala milkaa'een akka cimuuf hammattoo baasuuf kan tumsu ta'uu eeramee jira. Tarkaanfii fudhatame kanaan gatiin sharafa alaa akkaataa gabaatiin akka murtaa'u ibseera. Mootummaan fooyya'insa kana gochuu beeksisuu hordofee baankiin biyyaalessa Itoophiyaa adoolessa 29 irraa kaasee kan hojiirra oole sirna bulchiinsa sharafa alaa irratti jijjiirama gochuu beeksise. Akkaataa qajeelfama haaraa kanaan gatiin sharafa alaa akka kanaan dura mootummaan kan murteessu osoo hin taane sirna gabaa waliigaltee baankilee fi maamiltoota gidduutti godhamuun ta'a. Bulchaan baankii biyyaalessa Itoophiyaa obbo Maammoo Miratuu ibsa kennaniin hojiin baankiin biyyaalessaa gabaa tasgabbeessuu irratti kan xiyyeeffate ta'a jedhan. Qajeelfamni haaraan baankiin biyyaalessaa baase kun qaamolee sharafa alaa bituu fi gurguruu irratti hirmaatan akkasumas adeemsi isaan hordofan maal akka ta'uu qabu tarreessa. Bittaa gurgurtaa sharafa alaa kana keessatti baankiiwwan gahee olaanaa akka taphataniif baankileen alatti biiroowwan dhuunfaa bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa akka banaman qajeelfamni haaraa ba'e kun ni ibsa. Biirooleen dhuunfaa bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa akka banamanis qajeelfamni bahee jira. Akkaataa qajeelfama haaraa kanaan baankiin biyyaalessaa bifa lamaan biiroowwan dhuunfaa sharafa alaa hundeessuu danda'a. Inni jalqabaa kan baankiiwwan hojiirra jiran hundeessanidha. Baankiiwwan biiroo bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa bakkuma hojii cinatti banuu kan danda'an yoo ta'u bakka biraattis banuu danda'u. Baankonni biiroo bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa bakka hojii yookaan dallaa baankichaa keessatti kan banan yoo ta'e biirichi maqaa baankii sanaa qabaachuu qaba. Dallaa baankichaan alatti yoo baname biirichi maqaa ofiisaa qabaachuu akka qabu qajeelfamni haaraa ba'e kun ni ibsa. Malli lammaffaan biiroo dhuunfaa bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa ittiin banamuu danda'u biiroo dhuunfaa baankii wajjin hidhata hin qabne ta'ee baankii biyyaalessaarraa hayyama argachuu qaba. Biirooleen dhuunfaa bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa kun hojii isaanii sharafa alaa bituu fi gurguruun alatti hojiiwwan biroo baankiiwwan hojjechuu danda'an irratti hin hirmaatan. Lammiileen Itoophiyaa biyya keessaas ta'ee biyya alaa jiraatan lammiileen biyya biraa hayyama baafatanii biiroo sharafa alaa dhuunfaan banachuu danda'u akka qajeelfamni kun jedhutti. Biiroo sharafa alaa kan dhuunfaa banuuf garuu kaapitaala birrii miiliyoona 15 qabaachuu akka qabuu fi wabiif ammoo birrii miiliyoona 30 herrega baankii cufaa ta'een baankii kamiyyuu keessa kaa'uu qabu. Qajeelfamichi akka jedhutti biiroon sharafa alaa baname waggaa 2 erga hojjetee booda maallaqni kuufama herrega cufaan kaa'amee ture gadi lakkifamaaf. Jijjiirraan sharafa alaa akkamiin murtaa'a kan jedhus dhimma hubatamuu qabudha. Qajeelfamni baankii biyyaalessaa akka jedhutti baankiiwwanii fi biirooleen
biirooleen dhuunfaa bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa maamiltoota isaanii walii galuu akkasumas baankilee fi gabaa irratti hundaa'uun bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa gaggeessu. Haa ta'u garuu baankiiwwan sharafa alaa meeqaan bitaa fi gurguraa akka oolan dhuma guyyaatti baankii biyyaalessaaf gabaasa gochuu qabu. Baankiin biyyaalessaa gamasaan gabaasaalee guyyaa guyyaan fudhatu irratti hundaa'uun guyyaa itti aanu sharafni alaa meeqaan bitamee yoo gurgurame gaarii akka ta'u yaada dhiyeessa. Haqni bittaa fi gurgurtaa baankiin biyyaalessaa guyyaa guyyaan dhiyeessu akka filannootti itti fayyadamuuf malee dirqama kan baankiin biyyaalessaa baaseen bitanii gurguruun irraa hin eeggamu. Sharafa alaa argachuu kan danda'an eenyuufaa akka ta'anis qajeelfama kanaan ibsameera. Akkaataa qajeelfama kanaan sharafa alaa argachuu kan heeyyamamuuf lammiilee Itoophiyaa gara biyya alaa deeman yookaan lammiilee biyya biraa Itoophiyaa keessa jiraatanidha. Bifa kanaan kanneen sharafa alaa argachuu barbaadan sababa maaliif gara biyya alaa akka deeman viizaa fi tikeettii balallii akka ragaatti dhiyeessuu qabu. Ragaan isaan dhiyeeffatan dhugaa ta'uu erga mirkanaa'ee booda hanga doolaara Ameerikaa yookaan sharafa biyya biraa callaan hanga 5,000 yookaan sanaan kan walgitu deebit kaardiidhaan kennamaaf. Namoonni herreega baankii sharafa alaa qaban ammoo hanga doolaara Ameerikaa 10,000 argachuu akka danda'an ibsamee jira. Kanneen biroo sharafa alaa argachuu danda'an ammoo daldaltoota yoo ta'an biiroowwan dhuunfaa bittaa fi gurgurtaa sharafa alaa daldaltoota hojii daldalaaf gara biyya alaa deemaniif hayyama daldalaa paaspoortii fi tikeettii balallii fa'a ilaaluun sharafa alaa kennuu fi akka danda'an qajeelfamni baankii biyyaalessaa ni ibsa. Akkasumas biiroowwan tajaajila sharafa alaa kennan kun dhaabbilee daldalaa, dhaabbilee tola ooltummaa, dhaabbilee amantaa, agarsiisawwan daldala turizimii fi aadaa akkasumas qopheessitoota ispoortii sharafa alaa gurguruu ni danda'u. Gabaasichi kan BBCti. Itoophiyaan imaammata sharafa alaa gabaa jiruun akka murtaa'u labsuu hojiirra oolchitee jirti. Kunis abdii fi yaaddoo inni qabu ogeeyyiin dinagdee xiinxalamee jira. Magarsaa Baqqalaa akkatti aanutti isinitti hima. Mootummaan Itoophiyaa jaarraa walakkaa keessatti yeroo jalqabaaf sharafni maallaqa alaa fedhii gabaa irratti kan hundaa'e akka ta'u murteesseera. Murteen gabaa kun gabaa addunyaa irratti gatii birrii Itoophiyaa persentaa 30 gadi cabseera. Aangoonni murteen kun biyya waraanni miidhetti investeroonni akka dhufan hawwata. Hanqina sharafa alaas fura jedhanii abdatu. Xiinxaltoonni dinagdee dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofan maal jedhu? Murtee kanaan eenyutu buufata? Eenyutu miidhama? Mootummaan maaliif amma murteesse? Birriin kanaa gadi cabuu malaa? Warra baankiidhaa birrii qabaniif maal jechuudha kan jedhuuf kaan BBC Afaan Oromoo barreessee jira. Biyya Beeljiyeem kan jiraatan Dr. Qalbeessaa Magarsaa qorataa fi gorsaa olaanaa dinagdeeti. Misooma idilaa addunyaatti biyyoota gorsu. Dr. Ayyalaa Galaanis qorataa olaanaa dinagdee keessumaa dinagdee Itoophiyaa itti dhiyeenyaan hordofanidha. Hayyuleen lamaan imaammata dinagdee haaraa mootummaan Itoophiyaa ifa godhe kana gara caaluu ija garaagariin ilaalu. Abdii maalii qaba kan jedhu xiinxala duraati. Murtee yeroo ammaa lammiilee Itoophiyaa biratti ijoo dubbii ta'ee jiru kun waan gaarii fidee dhufuu qaba jedhu Dr. Qalbeessaan shakkii ofiis qabaatan galmi biyyoota kamuu sharafa maallaqa bilisa ta'e irraa ga'uudha jechuun ibsu. Murteen kunis dinagdee dammaqsuu danda'a amantaa jedhu qabu. Rakkoo ijoon Itoophiyaa rakkoo kaapitaalaa waan ta'eef riiformiin kun immoo wanti tokko furuu danda'u rakkoo kaapitaalaati. Murteen kun humni birrii keessumaa gabaa seeraa alaa waliin qabu akka sirratu godha. Rakkoon dhaabbilee dhuunfaa sharafa alaa argachuuf qabanis ni furaa jedhan. Keessumaa dureeyyiif investeroota alaa dhufan dalaguuf fedhiinii fi rakkoon biraas isaan quunnamaa ture ni fura jechuun ibsan. Osoo amma Itoophiyaa dhufanii hojii hojjetanii qabeenya horatan gara biyyaa isaaniitti fudhachuu hin danda'an jechuudha. Oomishi birrii Itoophiyaan waan ta'eef kana dura namni biyya keessa jiru waan tokko alaa bitachuuf qarshii qusatu maallaqa alaan ol kaa'uu fi waan hin danda'amneef kunis sirrachuu abdii horaatti amanu. Kun gabaa guddaa fida. Lammiin Itoophiyaa haala salphaa ta'een gabaa addunyaarraa waa bituu fedhu bitachuuf carraa argata jechuudha. Yeroo jalqabaaf karaa salphaa ta'een rakkoo sharafa maallaqaa jiru salphisuuniif investeerootaaf haala mijeessuun ala haala olaanaa ta'een investimentii alaa ni jajjabeessa jedhamee eegama. Bu'aa buusu hin qabu gaaffii jedhuu fi Dr. Ayyalaa Galaan immoo kanaan walii hin galanii. Warri mootummaa yeroo fudhatanii itti yaadaniiru jechuun gaafatu. Kana duras mootummaan gatii birrii gadi cabsuu isaa eeruu
dabaluun bu'aa buuse hin qabu jedhu. Osoo oomishni hin jiraatin gatii birrii gadi buusuun bu'aa buusu hin qabu jedhu. Birriidhuma gatii isaa busheessuun malee oomishni biyya alaatti gurguranii sharafa biyya alaa hamma barbaadame fiduu gabaarra hin jiru. Wanti qophaa'e hin jiru jechuun yaaddoo ibsu. Ganzaba gadi buuseera, inni kun akka hojjetu immoo oomisha dabaluun narra jira. Ergan gatii gadi buuse wanti gurguramu sun oomishamuu qaba miti. Gatii duwwaa yoo gadi buustee waanuma xinnoo harkaa qabdu sana gurgurte harka duwwaatti hafta. Yoo oomisha dabaltee danuu gurgurtee biyyaafis sharafa alaa fidde kaanis kan gurgurtuu jedhu. Kanaan ala waan yaadame sana hin fidu jechuun ibsu. Amma rakkinni jiru bara darbes kan ture ammas kan na hoorsu wanti haaraan hin dhufu, wanti itti qophaa'ame hin jiru. Yaaddoo isaanii kana cimsuuf immoo bajetuma waggaa akka lakkoobsa Itoophiyaatti bara 2017 qabame keessa baajenni gadi bu'aan kan ramadame qotiisa yookaan qonnaadhaafi jedhu. Kan qotiisaan bulu persentaa 85, kan qotiisaaf ramadame persentaa 3 kan jedhan Dr. Ayyalaan Itoophiyaan gabaa alaatti kan itti beekamtu bunaaf saalixii ta'uu eeruun qophiin gahaan jiraachuu garuu shakku. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed paarlaamaatti Itoophiyaan qamadii fi ruuzii sadarkaa gabaa alaatti erguu dandeessisu akka oomishaa jirtu himanii turani. Waan Itoophiyaan biyya alaatti ergitu kan dhufu hundumtuu qotiisarraayi. Egaa faallaa jirraa jechuudha. Karaa tokkoon gatiin gadi cabee akka waan alergeen qophiin jiruutti taasifama. Karaa biraammoo bajenni ramadamee fi oomishni qotiisaa akka dabalu wanti godhamaa jiru hin jiru jedhu Dr. Ayyalaan. Amma maaliifi bara bulchiinsa Addawaay eegalee dhaabbileen maallaqaa mootummaan Itoophiyaa gatii birrii akka gadi cabsu gorsaa turan. Kunis gatiin birrii gatii isa sirrii hin mul'isu jechuunii fi gatii cabsuun guddina dinagdee biyyaatiif gumaata yaada jechuuni. Haa ta'u malee sodaa qaala'insa jireenyaaf jecha mootummaan Itoophiyaa suuta gatii birrii cabsuu yoo ta'e malee sharafa birrii fedhii gabaa akka ta'u hin murteessin tureera. Amma akkamiin murteesse? Dr. Ayyalaan mootummaan dhiibbaa keessa seenee murteesse amantaa jedhu qabu. Dr. Qalbeessaan immoo mootummaan dhiibbaa jalas ta'u waan bitaa mirgaa jiru ilaalee waan wayya jedhu murteessee jedhu. Mootummaan dhiibbaa dheeraa booda kan murtee kanarra ga'e rakkinoota waan hubateefi jedhu. Fakkeenyaaf birriin laafuun bittuu magaalaa keessa jiru ni miidha, wantoota alaa galchinu ni qaalessa jechuun ibsu. Oomisha alaa galuu fi baasiin ba'u galii biyyattiin alatti erguun argattu akkaan caaluusaa sodaa uumuullee dubbatu. Ammayyuu akkamiin riiformiin kun hojiirra oolee yoo ilaallu mootummaan hanqina sharafa olaanaan muddama waan seeneefi. Marii waa'ee idaa biyyattii irratti mootummaan liqeessitoota waliin taasise jijjiirama mul'isuu dhabuu isaati jechuun sababa riiformiin kun hojiirra oole ibsu. Akkuma kanaan mootummaan murtee kanaan yeroo gabaabaa keessatti aara galfii akka argatu dubbatu. Akka fakkeenyaattis baankiin biyyoolessaa doolaara biliyoona 13.5 dhaabbilee maallaqaa fi michootaarraa argamuu ibsuusaa eeru. Biyyi qophii turtee gaaffii jedhuuf Dr. Qalbeessaan murteen mootummaa turaa keessa faayidaa akka qabu amananis yeroo gabaabaa keessatti rakkoon mudachuunsaa hin hafuu jechuun ibsu. Kanaaf gaaffii ijoo nuyi qophiidhaayii isa jedhuudha. Dhugaa dubbachuuf guutumaa guutuutti qophiidha jechuun hin danda'amu. Dr. Ayyalaan gama isaaniin Itoophiyaan durumaa qophii hin turre jedhu. Durumaas itti qophooftee hin beektu. Baay'inaan turistiin dhufee doolaara gadi naqe hin jiru jechuun gatii cabsuun dura qophiin oomishi akka barbaachisu ibsu. Oomishti yoo jiraate biyya alaatti ergamee gatii xiqqaatti gurguramee danuun akka gurguramuu fi galiin biyya alaatti baay'inaan akka galuu gargaara. Gatii cabsuun investimentii fidaa isa jedhuuf rakkoo nageenyaa biyya jiru eeruun Dr. Ayyalaan shakkii qabu. Wanti nageenyaa namoota biyya alaatti dhufan dhiisiitii isuma biyya jiruttuu baay'ee rakkisaa jira. Kunillee ittiin qophaa'amne. Investimentii keessatti inni ijoo nageenyi jiraachuudha. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessatti fincilaa fi okkorri rakkoo nageenyaa hammeessee jira. Gabaasii kan BBC'ti. Paarlaamaan Tarkii humni galaana biyyattii gara Soomaaliyaa akka bobba'u raggaasise. Itiyoophiyaan dubbii barbaacha Soomaaliyaa fi daddabarsa meeshaa waraanaa daangaa biyyattii yaadda'uu ishee tibbana ibsitee jirti. Yoonaas Mangashaa akka itti aanutti isinitti hima.
Paarlaamaan Tarkii humni galaanaa biyyattii gara Somaaliyaa akka bobba'uuf yaada pirezidantiin biyyattii Rasiib Xayyib Erdogaan dhiyeessan raggaasiseera. Humni galaanaa Tarkii hojii farra shororkeessummaa fi hojiiwwan nageenyaa deeggaruuf akkasumas sodaawwan jiran biroo qolachuuf waggoota lamaaf gara Somaaliyaa akka bobba'u BBC'n miidiyaa biyyattii wabeeffachuun gabaaseera. Humni galaanaa Tarkii gara Somaaliyaa kan imalu biyyoonni lamaan ji'oota 5 dura guraandhala 9/2024 waliigaltee waraanaa waliin mallatteessuu hordofeeti. waliigaltee kana guutummaatti ibsamuu baatus keessattuu gama humna ittisaan Tarkiin humna galaanaa Somaaliyaa cimsuu fi handaara galaanaa biyyattii eeguu irratti bira dhaabbachuuf waliigalteetti. Haa ta'u malee waliigalteen kun bulchiinsa Somaalilaand irraa mormiin isa mudateera. Somaalilaand sochiin humni galaanaa Tarkii gara handaara galaanaa Somaalilaand bobbaasuuf taasiftu kamuu akka mormitu ibsuu isheetti Addis Istaandaardi gabaasaan kan yaadachiise. Gama biraatiin tibbana Itoophiyaan dubbii barbaacha Somaaliyaa fi daddabarsa meeshaa waraanaa daangaa biyyattiin yaadda'uu ishee ibsitee jirti. Gocha mootummaan Somaaliyaa yeroo garagaraatti himannaa dharaa dhiyeessuudhaan itti jiruu fi meeshaaleen waraanaa to'annoo tokko malee karaa daangaa biyyattiin gaanfa Afrikaa seenaa jiru akkaan ishee yaaddessuudha Itoophiyaan kan beeksifte. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa dubbii barbaaduu irra deddeebiin mootummaan federaalaa Somaaliyaa dhiyeessaa jiru itti dhiyeenyaan hordofaa jiraachuu hime. Faallaa himannaa dharaa mootummaan Somaaliyaa dhiyeessaa jiru Itoophiyaan nageenyaaf tasgabbii uummata Somaaliyaa obbolaatiif jecha waggoota 30f aarsaa kafalaa jirti jedheera. Ministeerichi ibsa tibbana baaseen dubbii dharaaf itti gaafatamummaa malee aangaa'onni olaanoo Somaaliyaa yeroo garagaraatti gargaarsa murteessaa Somaaliyaan deebitee akka biyyaatti akka ijaaramtuuf Itoophiyaan taasisaa jirtu waakkachuuf dubbatan baay'ee akka sagaddisiise himeera. Dhiiga uummanni biyyoota lamaanii wal keessaa qabanii fi walitti dhufeenya aadaaf seenaa dheeraa gidduu isaanii jiruuf akkasuma ejjennoo cimaa walabummaa qaxanichaa kabajamuu akka qabuuf jecha Itoophiyaan himannaa sobaa mootummaa Somaaliyaa kanaaf deebii osoo hin kennin turuu filatteetti jedha ibsichi. Kana malees meeshaalee waraanaa xixiqqaan seeraan ala karaa daangaa Somaaliyaatiin to'annoo tokko malee gaanfa Afrikaa seenaa jiran baay'ee yaaddessaa ta'uudha ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa kan eere. Itoophiyaan dola shororkeessummaa irratti gaggeessuu fi daddabarsa meeshaalee waraanaa seeraan alaa taasiftu ammas cimtee akka itti fuftu ibsi ministeera dhimma alaa Itoophiyaa addeesseera. Akkatuma kanaan dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi hawaasni addunyaa uggura meeshaa kaasan atattamaan irra deebi'anii akka itti ilaalan gaafatteetti Itoophiyaan. Somaalilaand Itoophiyaadhaaf buufata humna waraanaa galaanaa bakka itti ijaarrattuuf fi bifa kiraatiin akka argattuuf akkasumas bakka isaammoo Somaalilaandiif beekamtii dippiloomaasii kennuuf waliigaltee wal hubannoo waliin mallatteessuu isaanii hordofee muddamni dippiloomaasii Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru hammaachaa dhufee jira jedhe BBC'n gabaasaatiin. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand kanaan kan dheekkamte Soomaaliyaan dhimmicha hanga mana maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti geessuun Itoophiyaa himattee turte. kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa oduun sa'aatii kanaaf qabannee ture kan hanga ammaa daawwattanidha. Qophiileen wiirtuu miidiyaa hafan itti fufuu anka isinitti himaa ture Sooniyaa Mohammad gama ogummaa kaameraatiin torosaa bultii ture. Qophiileen wiirtuu miidiyaa hafan itti fufuu turtii gaarii.